bocho amuko polisi tureka abaye banata duhase Arrewan akasi kesumma simatu arrewan kenya kanaf amileen ni barbaachisa amilee kennaati Kerro qoricha rooroo aduun magaalaa dandeessanii iddoo kanatti waan argamtaniif baay'ee isin jaalladha. Karaa jiru Piroofeesar Mararaa hoogganaa Qeessummaa Oromoo keessummoota keenya kabajaan gara teessoo isaaniitti simannaa shamarran salaalee akka aadaa salaaleetti simannaa godhaa jiru. Keessummoota keenya faana wal bartuu wal dubbistuu ija keessa ilaalaa softuu naamusaan taa'a. Absoon wareegama kan falan malee dhuftuu dhukkees injibbiina. Miira keessaan hin hubanne jibbaa fi miti jaalalaa fi waan ta'eef akkuma jirtanitti naamusaan taa'a. Warri foollee harka wal qabadha. Naamusa keessaniif haamilee ofii kennaa qeerroo. Akkuma sagantaa keenyaatti keessummoonni iddoo ni qabatu jedha. Keessummoonni keenya kabajaa immoo qeerroo keenyadha kan otoo diinni lagatti ittisuu cabsee dhufe qeerroon keenya bakka qabateetu jira. Ittaan suuraan guddootaatiin jalqabna. Manguddoonni eebba gara biyyi teenya nagaa yaa himat hamaan nu haa hanqatu tolli waaqaa nu haa ga'u waayni daalachaalaa kana sassaabee nu harkaa yaa ga'u ga'eellee nu haa roobu roobee dabbasoo haadha magarsa dabbasoo isaa haa danda'u. Saani abbaa haa danda'u ilmi abbaa haa beeku abbaan ilma haa beeku algaa jaalattee wajjin nu haa bulchu nullee jalatti nu haa bulchu xinnaan nu haa guddatu guddaan nurraa haa bulu. Nagaa nu bulche nagaa nu haa oolchu
hamaan irraa fagees tolaan uttaadhees waaqayyo galataa argatu ankaroora kanallee dhumijeessa galataa argatu ankeessummaan keenya nagaan nutti makame galataa argatu gurraachi garaa garbaa tokkichi maqaa dhibbaa waaqayyo galataa argatu biyyi Oromoo nagaa ta'u nagaa nu haa himachiis gadaan nagaa ta'u qeerroo irreenaa jabaatu ayyuu irreenaa jabaatu beekessi haa fullaa'u xinnaan haa guddatu Oromoon haa mirgisu ani ijaaru Oromoo haa ta'u amma Oromoon in ijaarratti Itoophiyaa kan jedhan tun hin jirtu Oromoon haa ijaaru ijaarsi kan Oromoo haa ta'u beekessi keenya gamaa gamana haa lallabu garasuun nagaa himatu dhiggu nagaa himatu galaan nagaa himatu bachichi nagaa himatu biyyi keenya nagaa lallabu ilmi abbaa beeku abbaan ilmaa beeku tokkummaa keenya kana rabbi nu waajibsa addaan bittimnoonni addaan bannee bakka tokkotti deebine rabbi nu haa dambeessa'u qeerroon nurraa haa jiraatu maanguddoon nurraa haa jiraatu beektonni keenyaan biyya alaa itti badee nu deebi'e kana rabbi ililtaaran baga nuu dhufan bakkanani wallaale waan lafti itti haa guutu. Keenya abbootii keenya akka jila kanarratti hin argamne dhiibbaa guddaa raawwate isin immoo isa unkuteessitanii dhufuun keessan ammas eenyumaaf akka hin jilbiifannee agarsiisa jechuudha. Kanatti aansuudhaan jiraattota magaalaa Fiicheetii fi naannawa ishii akka shakkinee miti keessattuu abbootiin qabeenyaa akka sagantaa kan asitti gadi dhaabbannu kan nu taasisan maqaa isin nu arjoomtan maqaa isin nu wajjin dhaabbattanii jechuudha. Kanaaf galanni keenya dachaadha. Kanatti aansuudhaan nan gabaabsaa guyyaa har'aa kana kanatti argaman qabsaa'onni Oromoo waan ittiin komataman qabsoo Oromoo baqatanii biyya alaatti baanii uummata isaanii wajjin hin ta'an kan jedhamu ture. Kana keessaa garuu lafee keenya irra dhaabbannee uummata keenya sochoofanna jechuudhaan sirna garboonfataa dhufaa darbaa kan jilbiiffachiisan Piroofeesar Mararaan kan dachee Oromoo bilisoomsan annu gidduutti argamu. Itti aansee qabsoon Oromoo kan gufachaa ture hooggansaa fi keessattuu odeeffannoo dhabuudhaani. Dacheen Oromiyaa qofti bilisoomuun gatii akka hin qabaanne baree warra baqatanii mo'achumaan qabsoorraa rafan yookaan Awurooppaa fi Ameerikaatti tolan kan jedhan komii ture kan cabsee fi qilleensa Oromiyaa bilisoomsuudhaan hooggansa qabsoo Oromoo itichuudhaan kanarraan ga'e jaalatamaa maqaa isaa hin jedhu. Egaa koongirasiin federaalaa Oromootis dhaabbilee qabsoo Oromootiif dhugaadhaan manaa ba'u wajjin tokkummaadhaan qabsaa'ee keessattuu yeroo har'aa addi bilisummaa Oromoo jaarraa walakkaadhaa oliif kan abiddi samiirra fi dachiirraa otoo itti boba'u imaanaa gosa darbanii baatanii asiin ga'anis nu wajjin jiraachuu isaanii immoo gammachuu kana adda godha. Kanatti aansuudhaan Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu harka mootummaa kanaa jiraatan illee cunqurfama saba koo laalee otoon arguu taayitaa qabadheen taa'u jechuudhaan warra isa fakkaatan fudhatanii qabsoo saba isaanii filatanii warra injifannoo kanattis kan har'aan ga'an isa addaati. Kanaaf dhaamsi gabaabaa xumuraa isiniin jedhu itti dhamaanee itti dhiinnee hundumaa har'aan geenyee qabsoo keenya dhumarratti nu ceesaa jennee nama adda addaatti sirna adda addaatti kennanna. Inni dogongora. Har'a dhamaati keenya kan kennannu jara kanaa fi jaallataan isaaf fakkaatanii ta'uu isaa beektanii akka wajjin hiriirtan maallaqaanis yaadanis hundaan akka nu wajjin dhaabbattanan jedha ergaa koo asumarratti gabaabsa. Qeerroo qabsaa bilisummaa dinqoo sagaltamii torbaa kaasee seenaa Salaalee isinitti hima achuma taa'a. Istaadoomiin Salaalee kan eenyu akka ta'es har'a isaan irraa dhageessu achuma taa'a.
amma kanattaan Suudaan qabsaa Kottaa dhaggeeffadhaa kaa Taaddasee Birruu kootu nu dhaga'i. Otoo yoo na kaatee qeerroo Salaalee ilaalte, otoo yoo na kaatee ijoollee Oromoo ilaalte, otoo yoo na kaatee Agarii Tulluu yoo na ilaalte, otoo yoo na kaatee Asaffaa Shaaroo Labuu yoo na too ilaalte, otoo yoo na kaatee haati Agarii Tulluu ijoollee Merree Sagalii yoo na kaatee ilaalte. Kottaa dhaggeeffadhaa kaa Taaddasee Birruu kootu nu dhaga'i. Mitiirree ijoollee, mitiirree ijoollee, Taaddee jaalattu, Taaddee jaalattu, Profeesar Mararaa jaalattu, Jawaar jaalattu, Baqqalee Garbaa jaalattu, Anaan jaalattu, Daawud Ibsaa jaalattu, Kamaal jaalattu, of jaalattu, isin jaalannaa. Isin miti qeerroo jaalattu, qeerroo jaalattu. Elaa dhaggeeffadhaa. Warri isin jaalatan kun lubbuu keessan baastanii Qilixoo baastan miti, Qaallittii baastan miti, lubbuu jarreen kanaa baastan miti. Har'a lubbuun jarree kanaa eessa jira seete? Har'a lubbuun jarree kanaa korojoo keessa jira. Lubbuun qeerroo Oromoo korojoo keessa jira. Lubbuun hayyoota kanaa korojoo keessa jira. Lubbuu jarreen kanaa akkuma eegde amma maal haa eegnu? Maal haa eegnu? Maal haa eegnu? Maal haa eegnu? Mairra? 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 Maal haa eegnu? Maal haa eegnu? Mairra? Isin jaaladha. Waggoota kurnaniin dura Salaaleetti abbaa seeraa ta'ee hojjechaa turee jira. Gara waggaa 3 as godina Shawaa Kaabaatti abbaa seerummaadhaan yemmuun hojjedhutti ummanni Salaalee hoggansa gaarii akka isa barbaachisu, dargaggeessi Salaalee qajeelchaan gaariin akka isa barbaachisu hubadhee jira. As godina Shawaa Kaabaa kanatti yemmuun hojjedhu tajaajila mana kiristaanaas ture. Akka maabara qiddusaaniitti itti gaafatamaa kutaa ginuunyinnatii irratti yemmuun hojjedhu tajaajila afaan Oromoo godina Salaalee kana keessatti akka lafa qabatu keessattuu kan akka Dooktar Qasiis Bafiqaaduu waliin qabsoo hadhaa'aa adeemsisaa turree jirra. Haa ta'ullee malee haga har'aa jijjiirama barbaadamu fiduun hin danda'amne. Sababni isaa maalidha yoo jennu rakkoo caasaa mana kiristaanaa keessa jirudha. Rakkoon caasaa kun akka furamu manni lubummaa Oromiyaa dhaabbachuu qaba. Mee hundi keessa namni ilaalaa fi mana lubummaa Oromiyaatiif. Salaalee simbar hayyoota, simbar ijoollee Magarsaa Badhaasaati, simbar ijoollee Abbaa Takleeti, simbar ijoollee Abbaa Anoroos. Shawaa lixaa gudar dhufanii haga Baale deemanii wangeela kan lallabanidha. Maaf keessummaa taaturee mana kiristaanaatti simbar ijoollee Abbaa Filiphoosi. Maaf keessummaa taaturee maaf afaan keessan gaadii amaree. Maaf alaabaan fiudaalotaa isin irratti tuulamaree. Maaf paappaasota mataa keessanii qeessota mataa keessanii noranneree. Dabra Libaanos keessanii bar madda hayyootatii bar beektuu jaarraa 11ffaa irratti bar Gadaamiin Dabra Libaanos abbaa Libaanosiin kan ijaarame isa dura bar Gohaatsiyoon yemmuu deemtan bara Abrahaa Atsbahaa manni kiristaanaa qulqulleetti maaramii qarree Gohaarratti ijaarameera bar marree simbar ortodoksummaa keessattis keessummaa miti. Abbaa seenaati, abbaa qe'eeti, abbaa biyyaati, abbaa raddaati, abbaa malkaati. Itti seenaa cabsaatoo itti seenaa harkaa fudhadhaa. Of harkatti galfadhaa. Akka walii galaatti waa'ee paartii KFO ilaalchisee wantin dabarsuu barbaadu ilmi namaa yoo uumamu theologically speaking attributes of human being kan jedhaman jiru. Amaloota ilma namaa keessaa inni tokko free will yookaan yaada bilisaa isa jennudha. Yaadni bilisaa kun namni waan barbaade filata. Barbaadu harka isaa
bishaan ho'aatti seensisaa, barbaadu bishaan qorraatti seensisaa. Kaafaa'oon akka filannootti dhiyaachuu isaatiif uummata Oromootiif gammachuun itti dhagahame isiniif ibsuun barbaada. Uummanni Oromoo filannoo isa barbaachisa lumuutii miti. Fedhii adda addaa qabaachuu dandeenya. Faayidaa adda addaa, dantaa adda addaa qabaachuu dandeenya. Akka nuti jennetti bulaan durafe akka uummanni jedhutti bulla. Uummanni maal barbaada? Filannoodhaan mirkaneeffata waan barbaadu sana. Kuni hayyama bilisaa daandiitti mirkaneessinudha. Waaqayyoon Addaam akkuma uumeni waanii firii jannata keessa jirtu hin nyaatin jedheen malee akka hin nyaanne hin dirqisiisne. Nyaachuun kan abbaa, dhiisuun kan abbaa, filannoon kan abbaa. Dirqiidhaan waaqeffachuun hin jiru. Dirqiidhaan waaqatti buluun hin jiru. Waaqni waaqa bilisummaati. Kanaafidha fayyuu barbaaddayi jedheetoo ilma namaa dachii kanarra yemmuu deddeebi'u kan inni gaafate. Kanaaf Kaafaa'oon filannoo ta'eetoo dhiyaachuu isaatiin uummanni Oromoo filannoo hedduun akka isa barbaachisu waan amanuuf danuu gammadeera. Baga gammaddan, baga gammanne hundi keessanuu. Kana booda an ebaluu filadhaa, ebaluun filattinaa otoo hin ta'in waan gootan isin ni beektu. Qeerroon dargaggeessi waan godhu ni beeka, waan raawwatu ni beeka. Filannoon dhimma dhuunfaa keessaniiti. Akka waliigalaatti garuu please Salaalee irratti manni kiristaanaa bilisoomuu qabdi. Embaasiin siyaasaa diigamuu qaba. Embaasiin siyaasaa diigamuu qaba. Embaasiin siyaasa fiudaalaa, embaasiin siyaasa warra durii diigamuu qaba. Nu hin beeknu mana kiristaanaa afaan tokkoon faxoorramte. Gaafa dhalattu manni kiristaanaa afaan 72 dubbatteetu dhalatte. Mana kiristaanaa aadaa hundaa, afaan hundaa, eenyummaa hundaa calaqqisiistuudha beekna. Mana kiristaanaa lumuutii hin qabnu. Horaa bulaa deebana. Qeerroo Oromoo jirtu, qeerroo Salaalee jirtu, qeerroo Taaddasa Birruu jirtu, qeerroo Hagarii Tuuluu jirtu, qeerroo Badhaasa Dilgaasaa jirtu, qeerroo Asaffaa Shanoo jirtu. Baga jiraattan, baga dachii tanarraa wal argine. Uummata keenya dhufnee bakka kanatti isin arguu keenyaaf gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Har'a qabuudhaafi karaa hamaamtuu hedduu keessa dabarsinee as dhaqqabne. Kaleessa hayyoonni keenya gootawwan keenya afaan alagaa jala ta'anii qabsaa turan akkasiimi. Taaddasa Birruu diina keessa ta'ee qabsaa tureemi. Akkanaa miree isinillee qabsoo addaa geggeessaa turtanii miree amaana isaa nyaattanii, amaana gootota nyaattanii hin nyaannemi. Har'a dhaqqabneemi. Bakka barbaannu hin dhaqqabnee miree. Ilmaan teenya ammallee nu bulchaan jirtuu miree. Bakka barbaannu dhaqqabuudhaaf qabsoo hama keessa jirraa miree. Qabsoo kan goolabuu qabnaa miree. Taaddasa Birruu maan nuu dhaamate. Barnoota nuu dhaamate. Gabrummaa akka dinnu nuu dhaamate. Gootonni akka argite jeneraal Waaqoo guutuu fi Taaddasaan bara dukkana san keessa yeroo qabsa'an wayi tokkummaa hin isaanii addaan diigame. Hin diigamneemi. Oromoon tokkoomi. Kakaaba kibbaa kabaa dhiyaa tokkoomi. Oromoo amantiin addaan baasuu hin danda'ama. Gosaan addaan qooduu hin danda'ama. Addaan nu filuu hin danda'ama. Shirri kun hojjeta. Hin hojjetuumi. Mee hin hojjetu jedha gaa. Shirri hin hojjetu jedha. Shirri bara TPLF du'eera jedha. Oromoon addaan ba'u jedha. Amantiin addaan baanu jedha. Gosummaan addaan baanu jedha. Duuba uummata keenya filannoon bara 2020 akka fuuldura keenya baatii muraasa booda geggeeffamu kan qabsoon uummata keenyaa itti mataa hidhamuudha. Kan ilmaan keenya kan nu keessaa dhalatan ka dabaaf cubbicha jallaa karaa irraa guuramee nurra muudamu ka xalayaan nurra muudamu osoo hin taane ka nu keessa bayi ka maatiin eebbise ka gandi eebbise ka jaarroleen keenya eebbiste akka nu bulchitu barbaanna miree. Akkasii miree hin filannaa miree maarree hayyoonni keessan dhaabbileen siyaasaa Oromoo bakka tokko qindoomanii sagaleen chirchaaroon taati. Chirchaaroo bittanii tokkummaan akka isaan dhufan barbaaddanii miree maarree tokkummaan dhaabbileen siyaasaa Oromoo wal dhagaanii dhufaa jiran filannoo bara kanaa irratti
wal sodaachisuun taati wal hidhuun nama hidhuun addaan baasuun taati nama sodaachisuun taati qeerroo wayyaane sodaattee hin sodaannemi qawwee cinaa dhaabbattanii laphee keessan kennitanii qabsooftaniimi way akkanuma natsaaf dhaqqabdanii dhiiga keessan dhangalaaftanii dhuftaniimi akkana miree injifannoo keessan bara kanaa goolabuudhaaf qabsoo kenna goolabuudhaaf filannoon haqa akka geggeeffamu warra mootummaa biyya bulchaa jiruuf illee carraa kanatti akka fayyadaman dhaamnaaf seenaa bareedaa galmeeffadhaa Oromoon karaa seera qabeessan ilmaan isaa akka filatu karaa banaa karaa irraa goraa Oromoo sodaachisuun hin taatu Oromoon wayyaanee amma funnaanitti hidhatte dhukkee irraa kaasee Maqaleetti hin galchine Oromoo sodaachisuun taati amma hidhaan nu sodaachisuun taati galma nu dhorkuun taati istaadiyeemii nu dhowwuun taati karaa cufuun taati hin taatu jedhame tokkummaan filannoo bara kanaa korojoo keessan eeggattu hatuun danda'ama hatanii eessa gala Maqalee galu armuma nu keessa jiruumi kanaaf hattanii bakkatti galtanii qabdanu adabadhaa jennaan hattanii bakkatti galtanii qabdanu adabadhaa jennaan Oromoon eenyulle sodaata dhugaa barbaannami dhugaa kenna hagadhuma qabsaa'uudhaaf jabaadhaa dhaabbileen siyaasaa keessan tokkummaan dhufaa jiran sagalee keessan kennitanii galuu osoo hin ta'in eeggadhaa wal ijaaraa diina gidduu kennatti summii naquuf deemu eeggadhaa yeroo ammaa kana diinni kallattii adda addaa wal ijaaree nu dhufaa jira kallattii gosummaan sabaan qarshii qooduudhaan qarshii hoosanii kennan fudhadha nyaadhaa akkuma obbo Baqqala Garbeen hin didinaa fuudhaa nyaadhaa qarshii uummata Oromooti qarshii fudhattanii nyaattanii saba keessanitti hin garagalina saba keessanii koottaa qabsoo sabaa fiixa baasuudhaaf filannoo bara kanaa irratti xiyyeeffannoon jabaadhaa hayyoota keessan kakaleessa isin wajjiin dhamaa turan isiniif jedhanii manneen hidhaa keessatti dararamaa turan kan akka argitee Profeesar Maraaraa Guddinaa akkasimi eenyuuf jedhee dhamaa ture waggaa 50 Oromoof himi Oromoo gurguratee beekaa Oromoo hiisisee beekaa Oromoo alagaaf kenne beekaa Oromummaa isa saalfatee beekaa Oromummaatti hin saalfannaanu alaga jala Oromummaa saalfannee hin sheelanna akkanaa miree Jawaar beet ture abbaa qeerroo beet ture qeerroof Oromoof jedhee dhamaa ture miree harda dhufe kunoo dhaabe mitiree hin fudhattu jabaadhaa isiniin jenna ilmaan Oromoo bakkuma hunda jiran tokkummaa keessan eegaa jabaadhaa isiniin jenna hedduu isin jaaladhaa baga san arge baga san irraa dhaladhee lafee koo isin dhiiga kenna qabsoo uummata keennaaf aarsaa guddaa dhaqqabdanii as geettan isin cabsuuf wanni hin hojjetamin hin jiru isin balleessuudhaaf wanni isin hin hojjetin hin jiru isin balleessuudhaaf wanni hin ta'in hin jiru garuu dandamattanii as dhaqqabdan bagas geettan ammaan boodallee injifannoo barbaaddan galmeessuudhaaf goolabuudhaaf jabaadhaa ol quba qabaadhaa isiniin jedhaa horaa bulatee mana hedduu isin jaaladha. Kaayyoon keenya duraan dursa barana bilisummaadha. Ilaa Hararii qabne biyya jaarraa abbaa gadaati biyya Elemoo Qilxuutii qabne har'ammoo biyya Taaddasee Birruu gubbaatti bilisummaadha barri kun jenna. Kaayyoon keenya tokkoffaa barri kun bara bilisummaati barri kun bara saba keenya quba keenyaan sagalee saba keenyaan diqaalaa ofirraa kaafne saba keenya ilmoo keenya haadhoo keenya beekaa keenya bara filannuudha. Egaa tokkoffaan kanadha galmi keenya boruuf iftaa waliin gaafannu imimmaan haadha Oromoo imimmaan haadha Oromoo imimmaan abbaa Oromoo kana booddee gannammuun irra hin jiru dhiigni gannammuun irra hin jiru dachiin Oromoo bilisa ba'a sabni Oromoo bilisa ba'a sabni Oromoo qaba isaatiin bilisa ba'a kana kaayyoon keenya tokkoffaa kan qabnu. Kaayyoon keenya lammaffaa immoo maa inni hoo filatamne kanumaan kan itti fufu bara filannaan dhugaa dachee Oromoo gubbaatti deemuudha.
Ila waggaa shan dura dargaggoon Oromoo Amboo maal jedhanii sirbaa turan seetan. Hattuu horii abbaa eeggata hattuu korojoo saba eeggata jechaa turan. Hattuu korojoo saba eeggata jechaa turan. Ijaa kanaa kaayyoon keenya lammaffaa filannaan dhugaa dachii Oromoo gubbaatti dachii biyya kanaa gubbaatti filannaan dhugaa deemee sabni biyya kanaa sabni Oromoo abbaa barbaade abbaa naa ta'a jedhe abbaa naaf aantummaa qaba jedhe nama hattuu hin taane nama dhugaa dubbatu nama sagalee isaa dhagee hin gurguranne nama dachii saba isaa hin gurguranne bara filatudhaa jenna. Kaayyoon keenya lammaffaan kana sadaffaan kana sana booddee waggaa 27 mogziitiidhaan isa mogziitan saraatanii mogziitiidhaan nu bulchaa turanii hattuuf gantuun nu bulchaa turanii barana nuti kaayyoon keenya bara hattuu sabni keenya ofirraa kaasuudha. Bara hattuu ofirraa kaasuudha. Bara gantuu ofirraa kaasuudha. Kanas beekaa kaayyoon keenya biroo immoo maa inni dimookiraasii dhugaa jedhanii waggaa 27 sabni sagaleen saba keenyaa satamaa ture sirni abbaa irree nu gubbaatti ijaarame saba keenya hidhaa ture dararaa ture qabeenya keenya saamsaa ture qabeenya haadha keenya abbaa keenya saamsaa ture saba keenya buqqisaa ture sirni sunis barana akka sagalee saba keenyaatiin dhaabbachuu danda'u bu'uu danda'u diigamuu danda'u irratti hojjechuun nurra jira jenna. Ijaa kana sirna dimookiraasii dhugaa sabni keenya itti gammadee sabni keenya tajaajila barbaadutti argatee sabni keenya ilmoo isaatiin haadhoo isaatiin abbaa isaatiin bara buluudha beekaa isaatiin bara buluudha. Kan biroo immoo kan isinitti himuu barbaannu hoonuti waggaa 27 nu gowwoomsaa turanii hoo filamne akkuma warra biraa afaan Oromoo afaan federaalaa taa'in afaan saba keenya afaan federaalaa goona. Isas nu qabadhaa afaan saba keenya shakkii malee rakkoo malee afaan federaalaa goona. Kana booddee immoo kaayyoo biraa maal qabna seetan ila daangaan Oromoo Ciraaksanii qabee Booranaa qabee hamma Kamiseetti hamma Beenishaangulitti maal ta'aa jira? Cabaa jira. Nu too filamne daangaa saba keenyaa hin eegsifna, hin kabachiifna. Saba keenya isa buqqa'ees qeesaa dachiisaa gubbaatti deebifna. Sabni keenya dachiisaa gubbaatti anabbaa qe'ee kana anabbaa dachii kana anabbaa biyya kanaa jedhee mataa akka ol qabatee bulu goona. Kanaaf kaayyoon keenya biraa immoo gara dhumaatti kaayyoon keenya maal seetan Elaasiis ta'ee Finfinnees ta'ee dachiin Oromoo iddoo baay'eetti wal dhaggeeffanna. Hattuun gurguramaa jira. Nuti yoo kaayyoon biraa dachiin saba keenyaa qabeenyi saba keenyaa akka hin gurguramne goona. Hattuun akka hin gurgure goona. Egaa gara dhumaatti maa inni har'aa qabaati ilaa warri kaan garaasaa ta'u qarshiisaa ta'u maalisaa ta'u akka goondaatti deemaa bula. Akka goondaatti chocho'aa bula. Saba isaa bilisa baasuu otoo hin taane garaa ofii bilisa baasuudhaaf. Ijaa kana maal goona? Ilaa nuti barana waggaa 20 meeqaa mormituu taanee turreerra. Barana hoo xinnaate aangoo hin hirmanna jenna. Hoo xinnaateedha. Bira hoo dabarre maal goona? Hin fudhanna jenna. Sagalee saba keenyaatiin aangoo saba keenyaa maqaa saba keenyaatiif hin fuuna jenna. Kanaaf qophaa'a qeerroo. Qarree kanaaf qophaa'a.
galtaniin ciisiinaa dhaqaatii ga'e dhaqaatii mattaagaa fudhadhaa waraqaa eenyummaa fudhadhaa gaaf sanaa sinin galmoomne sin eessaan dhuftanii sin barataadhaa sin maalidha jedhanii sin hiruu danda'u har'aa qabaati atattamaan hoosaan sin dhoowwatan immoo nutti himaa hattuun iddoo baay'ee jaajirtuuf innumtis akka hojii tokkooti. Egaa dhuma gubbaatti aangoof deemnaa aangoo fudhachuuf nurra jira kaayyoon keenya kanadha kana beekaati halkanii guyyaa chocho'a kana beekaati saba keessa bilisa baasuudhaaf halkaniif guyyaa chocho'a innaa chochootan immoo tokkummaa saba keessanii tokkummaa qeerroo tokkummaa qarree tokkummaa qeerroo tokkummaa qarree tokkummaa dhaabbilee Oromoo eegaati. Egereen keenya maayin galma milikiidha. Egereen keenya maayin galma milik fudhachuudha. Egereen keenya maayin galma milik fudhachuudha. Karaa borootoon taane karaa maali? Karaa fuunduraa sagalee saba keenyaati. Karaa fuunduraa galma milik dhuunfachuudha. Kanaaf waadaa sinii gallaa sinin gannu sinis waadaa nuu galaa. Saba keessanii waadaa galaa. Haadha keessan abbaa keessanii waadaa galaa. Saba Oromooti waadaa galaa. Biyya kana waadaa galaa. Boru bilisummaadha. Egereen keenya bilisummaadha. Kanaaf wajjin qabsoofnaa waadaa sinii galleerraa waadaa nuu galaa. Gaaf sana ijoollee Taaddasee Birruu ta'uu mirkaneessitu. Gaaf sanadha. Ela galmi milik iddoo Taaddasee Birruu duutti itti faradamedha. Galmi milik irratti jiru kun 4 kiiloo iddoo jeneraal Taaddasee Birruu fa'itti duutti itti faradamedha. Maal goona kan? Ela galma fuuneetu. Siidaa Taaddasee Birruu fa'a achi gubbaatti dhaaba. Kaayyoon keenya kanadha. Nu faana bu'aa, nu faana dorgomu qabsaa saba keenya fudhannee galma milik gallaa. Ulfaadhaa, guddadhaa, sin jaalanna. Keerroo, akkam jirtan? Fayyaami? Nagayaami? Osoo nutti dhaadatan bakka keenya agartanii? Warra likkii nu galche likkii galchineemi? Warra hidhaatti nu guure hidhaa baanee isaanuu baafneemi? Akkasini? Nan kijibe? Nan sobe joolle? Filannoon baranaa ifa isinitti hima. Na dhageessaniimi? Filannoon baranaa filannoo ilmaan Mallasaatii fi ilmaan Taaddasaa jidduutti godhamudha jechuudha. Dhiyeenya maal jedhan beektu ilmaan Mallasaa? Nuyi ilmaan Mallasaatii hatuu beeknaa jedhan dhugaami? Hatuu beekaniimi? Nummoo Mallasaa hambaa Mallasaa abbaa isaa hayyee jalaa baafne bilisa isaan baafneemi? Hanna dhiisaa jenneeniimi? Yoo hanna hin dhiifne immoo ilmaan Taaddasaa maal beeyti? Ilmaan Taaddasaa hoo maal beeyti? Qabsoo beeyti, dhugaa beeyti, qabsaa'uu beeyti, bilisummaadha beeyti. Ilmaan Mallasaa maal beeyti? Gabrummaan jiraachuu beeytiimi? Ilmaan Taaddasaa maal beeyti? Bilisummaan jiraachuu beeyti jechuudha. Filannoon baranaa rakkisaa ijoolle? Hin rakkisaa? Hundaafuu ifa akka ta'utti iyyaa itti hima. Sirriitti himna. Mallasaan du'een way deebi'a. Ilmaan Mallasaallee yoo hanna dhiifte walii dhiifne walii jiraanna. Yoo hanna hin dhiifne bakkuma warri isaallee jira gara isanitti isaan galchina jechuudha. Salaale akkam jirtan? Dhufeen tureemi baatii muraasa dura? Galchaa natti galfattaniimi? Natti dhaammattaniimi? Aanan keenya alagaa dhugaa gabaatti nu baasaan jenne? Dhagaa keenyaan ba itti fayyadama itti haa fayyadamnu hin jenne?
hattuun saamaa ture finfinneetti shuumame nurraa habuu hin jenne amaanaa keessan fuudhetiin finfinnee dhagee qondaalota mootummaatitti hime aanan keessan abbaa itti taatanii dhagaa keessan abbaa itti taatanii albuuda keessan dhagaa itti taatanii hattuun isinirraa deeme ari'ame amma hiree qabdu jechuu maafin paartii siyaasaatti seene beeytu itti hasaase itti waywaadhe isin ibsaan jidduu jaarsummaa deeme hattuu hangorraa kaasaa jennaan itti ol dabalan. Amala wayyaanee ofirraa fageessaa jennaan amala naftanyaa fudhatanii as deebi'an. Hanna lafaa dhiisaa jennaan biyyaa'u chirichaaroo itti seenanii jechuudha. Kanaaf waadaan isinii galuu dhufe ijoolle. Ilmaan Oromoo. Ilmaan Tuulamaa waadaan isinii seenu maal seetan? Amma korojoo teessaniin sagalee teessaniin hattoota akkuma wayyaanee gadi harcaaftanitti gadi harcaasuudha yeroon isaa ammaa jechuudha. Kanaaf filannoo itti aanu irratti sagaleen Oromoo akka hin hiramne Profeesar Maraaraa Guddinaa, Obbo Daawud Ibsaa, Jeneraal Kamaal Galchuu waltaanii jiran takka jedha. Warri isaan jala jiru aktivistii qabsaa loltu hayyu qeesi sheeki ka dhugaa Oromootti amanummoo isaan jalatti wal galee jedha jechuudha. Sagaleen Oromoo hirama. Sagaleen Oromoo hirama. Sagaleen Oromoo hatamaare. Way hatamaare. Wanni ani sitti dhaamu. Hina tamuun shakkina. Rabbiin cittoo uume maal bira uume? Eessa bira uumemi? Rabbiin hattuu mootummaa uume maal bira uume? Qeerroo bira uume mitire. Laal. Dhaamsi isinii qabu. Tokkoffaa waraqaa eenyummaa baafadhaa. Waraqaa eenyummaa yoo didan nutti himaa. Boordii filannootti himna. Haga fedhe waraqaa si anka jedhu. Waraqaan gaattiraa sana irraa tolfamaa bara. Gaattiraa wayi bakka biraatii dhufe. Kaabinee maaltu gaattiraa wayi isiin cirte. Wayi isiin daayite. Waraqaa wayi isiin tolchite. Maali namni waan hin hojjetinitti sissitaamii ta'ure. Warra kaabineetinis tokko waraqaa eenyummaa kenna. Eenyummaa teenya nuti kaabineerraa hin gaafanne bara. Dhiigataa deebirruutiin barreeffanne bara Oromummaa teenya. Dheengadda obboleeyyan keenyaan barreeffanne. Waraqaa eenyummaa yoo kennu baattan seerri hin ayyama. Ganda kana keessa jiraachuu kee. Ati ilma Tuulamaa ta'uu kee. Ati ilma Oromoo ta'uu kee. Jiraataa Fiichee ta'uu kee. Jiraataa Hidhabuu Abootee ta'uu kee. Olla si beeka miti. Ati wayitii qaalaa dhaaree olla si beeka miti. Abboo keetu si beeka miti. Adaadaateetu si beeka miti. Abbaa Gadaa si beeka miti. Akkasitti illee firuun hin danda'ama. Kaabinee fi obboleeyyan keenya achi keessa jiraniin ergaa tokko dabarsuu barbaanna. Kaleessa ummanni Oromoo itti dhumee, itti luqqa'ee, itti hidhamee gabrummaa waggaa 27 itti ergamaa jirtan jalaa isin baase. Waggaa 2 amaanaa isinii kennee kabajaan biyya akka bulchitan godhe. Amma olaa kabajnu. Waan gaarii yoo qabaattan uummata Oromootitti gadi hin bayaati nu filadhaa jedhaanii nagaan dorgomaa filama. Sagalee Oromoo hanna. Uummanni Oromoo akka wal hin geenye dhoorgina. Kan jedhamu dhufnaan isinillee gara beektanitti deebitan qeerroolleen gara beeku sanitti deebi'aa. Utuu adee waa'ee barbaannaa jiran. Hin barbaannumi. Nu gara keenyan qeerroon Oromoo, dhaabbileen siyaasaa Oromoo nuyi nagaa barbaanna. Nuyi tokkummaa barbaanna. Nu ofitti amanna. Beekumsa keenyatti amanna. Jaalala saba keenyaa qabnuu fi jaalala sabni keenya nuu qabu amanna. Guyyaa adii eenyummaa keenya karoora keenya ajandaa keenya uummata keenya dhiyeeffannee nu filaa jennaan jechuudha. Kanaaf dhagaa warri kaabinees warri mootummaa keessa jirtanis barana abadan shirriif sharri malasaa hin hojjetu.
karaa mallasaa naman baasu karaa mararaa malee. Karaa mallasaa naman baasu karaa Taaddasaa malee. Kanaaf ijoollee wanni ani jedhu dubbiin tun murteessituudha. Nagee buusaa. Amma ka jeequ isinitti himu ijoollee qeerrootii isinitti himu. Amma ka jeequ sodaattuudha. Amma ka jeequ eenyu ka sodaatu ka hate sodaata. Ka kijibee sodaata. Ka orma jala fiigu sodaata. Ka dhugaa qabu. Ka biyya ofii qabu. Ka saba ofii qabu. Ka waan dubbatatti hin saalfanne waan sodaatu qaba. Yoon sodaanne hin jayin nagaa keenya wal geenye qe'ee teenya irratti mari'annee har'a fiicha irraan dhorguu yaalanii kuyyurraan dhorguu yaalanii abaddaan hin danda'amu. Aanaalee 880 Oromiyaa hunda konkolaataa yoo dhorgan boottii teenya itti diranne keessa yaana malee. Reefu maal jee Profeesar Maraaraan hin ganamnee miti ijoollee. Mooraa mallasaa keessa ariinetti hawultii Minilik nurra ijaaranii bara. Kana hunda korojoo irratti wal taanee tokkummaa teenyan itti deemna. Qeerroo Salaalee maal jedhee maqaa isin balleessan beektu? Salaalee harka kennateedhaan. Salaalee harka kennateedhaan. Harka kennattanii. Harka kennattanii. Hin jilbibbiiffattanii. Kaabinee jilbibbiiffattallee jilbibbiirraa ol kaasaa isin wajjin ol dhaabattu. Salaalee bakka ibiddi irraa qabate malee beeka gantuu fi daldaltuun maqaa balleessituu miti jechuudha. Abaddan ijoolleen Salaalee gurra Taaddasaa nyaattu gurra garii nyaattu filannoo itti dhufu irratti illee hattuu fantuuta dhorgattee reefu waan hin jebeeytu waa'ee aananii isinii kaasemi. Aanan keessarratti abbaa ta'uu yoo barbaaddan albuuda keessarratti abbaa ta'uu yoo barbaaddan hattuun asii ol yaatee Finfinneetti maqaa keessaniin akka hin daldalle yoo barbaaddan nama isinii ta'u laal nama isinii ta'u anaa miti ka beeku Mararaa miti ka beeku Finfinnee miti ka beeku Salaalee beeka. Ilma boru jibichaa haadarratti beekaniimi. Ilma Salaalee ta'u ficha keessatti beekan. Dagam keessatti beekan. Dagam keessatti beekan. Ilmi Salaalee ta'u ka haati eebbifte ka abbaan eebbise ka jaarsi eebbise ka guddaan eebbise ka dargaggeessi abdatu kan hatin kan sobin kan baratee barnoota isaatiin boonee badee hin hafin kan barnoota isaatiin isin tajaajiluudhaan dhufe kan bara qabsoo duuda qabatee isin hin laalin wayyaadatti hin akkaattarin laalaatii aanaa keenyaaf godina keenyaaf Oromiyaa teenyaaf biyya keenyaaf haa ta'u jaa nutti fida. Nu gamaggamnee deebinee isin immoo filattanii warra ormaa ergamuun osoo hin ta'in warra Salaalee ergatuun bulu eegaltanii jechuudha. Akkasimi ergamtoota ifanneemi. Ergamtoota alagaa ifanneemi. Kanaaf filannoo itti aanu irratti tokkummaa keessan cimsa. Tokkummaa keessan cimsa. Jaalala Oromummaa cimsa. Jaarsa keessan kabaja. Poolisii kabaja. Ollaa keessan kabaja. Sabaaf sablammootaan wal kabaja. Mudhii keessan cimsadhaa. Gaafa korojoon dhuftu galmaa sagalee keessan kennadhaa. Baatirii itti ibsa akka nanne dhoorgadhaa. Nama isinii ta'uu filadhaa. Finfinneetti ergadhaan isinii jaa. Isinii jaaladhaan dhagaannaa jiraadhaa. Akasi tukumiti kimeja Salaalu namirati. Asharana mamagala noromo kota walif nana nama jirum bale kanduwe mal walitana mikira darida jirtu ya kero jireenyi gaariidha du'a tasaariidha. Qeerransa roobniidhaane sareena dureesseeti amma qeerroo Oromoo nama dhugaadhaaf qabsaa'u badee durriyeesseeti.
qeerroo malee taatu akkamiyaa qeerroo yaa maggaanyaa raatu waa talaata teetii tanne yaalbaatu. Shukutii kooti wayyaa shukutii kooti wayyaa yaa mammagaala salaalee shukutii kooti wayyaa. Shukutii kooti wayyaa kan mudhiitti hidhatanii hiriyaan gaarii wayyaa kan dubbiitti matanii. Waaqayyoon godaanuu nama godaansisaa qeerroo beentu qinaa ogaa dubbatullee nama sodaachisa. Gufuuna dhoofte bukaate keessitiyyaa gufuuna dhoofte bukaate keessitiyyaa gubaana laalta gubaate keessikiyyaa gubaana laalta gubaate keessikiyyaa akkorraa gaddabarraa naqamte malee maaliif yaadee lammii koo dhabnaa boo'ee qeerroo dhabnaa naqamte malee maaliif. Nagamte jedhee beeku kana yaadni kee beeku nagamte kinooreefu. Tukiilaani ama magaala salaalee rasaasa tukaakaasa keedhamu kukaakaasa. Tuttukanii nakaasanii biyyaana calaasanii. Jaldeessi qarree ga'ee bu'a malee maal tafee. Yartuun namaan taphannaa du'a malee maal tafee du'a malee maal tafee. Koshommiidha dufte qeerroo salaalee sanyii korommiidha. Ulee koshommiidha dufte ijoollee salaalee sanyii korommiidha. Harargee bu'an malee harri nama niisuu du'an malee. Harargee bu'an malee harri nama niisuu du'an malee. Abootee bariitee darrayii halkanii. Nama garaan naane dirmamuun arganii walloo. Chee chee.